Pirezidaantii Shimallis ergaa dabarsaniin bara kanas hojii misooma sululaa guyyoota 60 hojjetamu keessatti injifannoo haaraa galmeessuuf duula xiiqii misooma sululaa amajjii 9 bara 2016 labsamu keessatti qooda fudhachuuf Oromiyaa waliin misoomsuuf waamicha dhiyeessaniiru. Oromoon sirna gadaa ijaarratee bulchiinsa siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee isaa qofa osoo hin taane madaala uumamaa tiskee hariiroo uumamaa biroo waliin qabus cimsee dhaloota har'aa kan dhaalchise kan jedhan obbo Shimallis seera tumee diriirsee uumama hundatti ulfina horee dhaloota kan dhaalchise safuu fi safeeffannaa qabeenya uumamaaf qabu irraa kan maddudhas jedhan. Oromoon gaarri ulfoo manca'ee duwwaatti hin hafu jedha. Mukeen gurguddoo ulfoodha kaan jalatti irreeffatama. Dubbiitu jalatti ilaalamee murteen dhugaan kennama gaaddisa jedhee utuba. Kanaafis seera tumee sirnaan diriirsee hafteewwan qabeenya uumamaa addunyaan ittiin har'a nu beektu nu dhaalchise. Haa ta'u malee ilmi namaa of dagachuun safuu fi safeeffannaa uumama biroo waliin qabu hir'isee har'a jiraachuuf qofa qabeenya uumamaa mancaasee jeeqamni madaala uumamaa akka mudatu taasisee jedha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Jeeqamni madaala uumamaa mudachaa jirus jiraachuu ilma namaaf gaaffii keessa galchaa dhufuu isaatiin mootummoonni addunyaa madaala uumamaa darbe deebisuuf tarkaanfii waloo fudhachuu irratti argamu. Akka biyyaa fi naannoo keenyaattis madaala uumamaa tiskuuf misooma sululaa qindaa'aa labsine inisheetivii yaadama haaraa sagantaa ashaaraa magariisaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahimediin bocame tumsinee waggoota 5 darban injifannoo addunyaa raajeffachiisu nu gonfachiiseera. Uummanni keenya waamicha mootummaan isaa taasisuuf fudhachuun hojii qabatamaa mirkaneesse biyyaa fi biyyoo isaatti ulfina guutuu deebisee galateeffachuun barbaada jechuun yaada toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin eeran kanaan ibsaniiru pirezidaantiin Shimallis. Kana malees hooggansi ogeessonnii fi qooda fudhattoonni milkaa'ina hojii misooma sululaatiif humnaa fi beekumsa keessan osoo hin qusatiin hojjettan galatoomaa jechuun barbaada. Bara 2011 daagaa gosa adda addaa kiiloomeetira 300 fi 74 qofti hojjetamee kan ture. Seenaan sun jijjiiramee bara 2015tti daagaa kiiloomeetira miiliyoona 1 caalu hojjechuun danda'amee jiras jedha. Istiraakcheroota jidhinsa qusata miiliyoona 5 fi 300 ol bara 2011 keessa kan hojjetame yoo ta'u bara 2015 keessatti dachaa hedduu dabaluun miiliyoona 14 ol hojjechuun kan danda'ame ta'ullee eeran. Kana malees istiraakcheroota jidhinsa yaa'insaa fi qusata hallayyaa hiituu tuttuqa namaa fi beelladaa irraa bilisa taasisuu fi hojiiwwan biroo kan hojjetame yoo ta'u haga bara 2015tti lafti hektaara miiliyoona 12 fi 500 ol misoomuu danda'ee jira. Hanguma duudhaa keenya ganamaatti deebinu milkaa'ina dachaa gonfachaa akka jirru hojiin misooma sululaan hojjetamaa ture bu'aa arganne hojjechuu danda'uu keenya addunyaaf raggaasiseera. Hojiiwwan misooma sululaa waggoottan 5 darbe hojjetame harki ashaaraa dhalootaaf darbu hojjete seenaa addunyaa raajeffachiisu galmeesse injifannoo haaraa dalaguun seenaa biraa akka ijaaru abdiin qaba kan jedhan obbo Shimallis. Bara 2016 kana keessa sululoota 6465 keessatti lafa hektaara miiliyoona 3 fi 200 kan misoomu ta'uu fi daagaan gosa adda addaa kiiloomeetira miiliyoona 1 ol istiraakcheroonni jiidhina qusatan miiliyoona 16 fi 700 olii fi kanneen jiidhina yaasan hedduminaan hojjechuun tuttuqa namaa fi beelladaa irraa bilisa taasisuu fi hallayyaa hidhuun dhimmoota ogummaan dabaalamanii xiyyeeffannoon hojjetamanidha akeekan. Hojiiwwan misooma sululaa waqtii bonaa hojjetaman kana keessatti biqiloota faayidaa dandameessan ta'anii fi eegumsa biyyoo bishaaniif oolan biiliyoona 5 fi miiliyoona 500 ol ganna dhufuuf dhaabuuf karoorfanne hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Bara kanas hojiin misooma sululaa guyyoota 60 hojjetamu keessatti injifannoo haaraa galmeessuuf duula xiiqii misooma sululaa amajjii 9 bara 2016 labsamu keessatti qooda fudhachuun Oromiyaa waliin akka misoomsinu waamichan isiniif dhiyeessa jedhan ergaa isaaniin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan.